السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورماب الحمد لله أن نجاكوت نجيني كي خنجال الله هنك بجادا بك جرتن مرس نجاو دعوتوتن كي فيديو رانا كيسة أبليكيشني أجايباتني والسن برسيسا فايتنا أبي كنات اسمال يوجد تنجتورا حالا إجتي دونفا كيسني دا أكاتا نمني همبينن إجتي دونفا كيسني إجتي اسم مالي نمني برودا أكا بلبلا كيسني راتي أرجو همبر باندتوكو salphumatti dhoffachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. Egaa HT dhuunfaa keessanii jechuudha. Salphumatti jechuudha. Aappii kanaan waan hunda akkaataa namni hin beekneen jechuudha. Akkaataa namni hin shakkinen dhoffachuu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabskiraaybii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyaddu irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyetti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Liinkii sana irratti kilik gootaniiti daawuloodii godhatan jechuudha. Yeroo liinkicha irratti kilik gootan jechuudha. Haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fida. Achi booda asirra suuta gadi ni deemtu. Asirra suuta gad deemaatuma jechuudha. As jalatti daawuloodii kajoo ni argatan jechuudha. Qalama diimaadhaan kan barraa'e daawulood kajoo irratti kilik gootanii achi booda alaatool pilaastoor irra isin fide jechuudha. Aappii ajaa'ibaati aappiin kun. Aappii iccitii dhuunfaa ofiidhaa ittiin dhoffatanidha jechuudha isin galee. Namoota miliyoonaan lakkaa'amtuun daawuloodii godhatanii iccitii ofiidhaa ittiin dhoffatanii itti fayyadamuutti jiran jechuudha aappii kana. Yeroo buufattan oopin irratti kilik ni gootanii. Achi booda aappiin haala kanaan isiniif banama. Asirratti startii kilik gootu. Achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha aappiin isinii galee. Yeroo haala kanaan isiniif fide akkuma asirratti isiniin jedhe jechuudha. Iccitii dhuunfaa keessanii jechuudha. Akkaataa namni hin beekneen jechuudha. Ittiin kana keessatti ittiin dhoffachuu dandeessan jechuudha aappii kana fayyadamtanii. Salphumatti jechuudha akkaataa namni hin beekneen akkaataa namni shakkuu hin dandeenyeen dhoffachuu dandeessan jechuudha. Haalli isaatis akkam yoo jettan. Egaa daawwattootaan kiyyaa amma jechuudha asirratti paaspoortii dhuunfaa keessanitti itti uummatan jechuudha. Haalli itti paaspoortii dhuunfaa kana itti uummatuu dandeessanis jechuudha. Sa'aatiidhaan uummachuu dandeessan jechuudha isinii galee. Amma fakkeenyaaf haala kanaan haala kanaan asirraa haa kaa'u. Ammallee sa'aatii kanaas yoo barbaadan jijjiiruu dandeessan jechuudha. Haala kanaan sa'aaticha mee fakkeenyaaf sa'aaticha meeqa haa godhuuti yaani isinis kan dhuunfaa keessaniit kan namni banuu hin dandeenye kan namni shakkuu hin dandeenye godhachuu qabdan jechuudha. Sa'aatichaan jijjiira ta'e sa'a akkanarra haa godhu jechuudha isinii galee. Haala kanaan yeroo sirreeffatan jechuudha akka barbaadanitti akka fedha keessanitti jechuudha paaspoortii dhuunfaa keessanii haala kanaan yeroo uummatan. Haala kanaan yeroo paaspoortii dhuunfaa keessanii kan jaalattan itti wanni godhatan jechuudha. Kulullee kan walakkaa sana irratti kilik gootan yeroo tokkoof. Ammallee koonfirmi godhuudhaaf jechuudha akkuma silattii gootan jechuudha. Akkanuma silattii guutan guutanii. Okay. Silattii asirraan kaa'ee haala kanaan jechuudha. Ammallee sa'aatii isaadha akkanatti sa'a afur kanarraan kaa'ee jechuudha. Okay. Okay ammallee deebitaniituma geengoo kana dhoottan. Achi booda haala kanaan aappiin isiniif banama jechuudha isinii galee amma kanoo bannee jirra jechuudha. Ammallee deebitanii laatis staart kan kana kilik gootanii. Egaa daawwattootaan kiyyaa kanoo akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Wanni kun sa'aatii lakkaa'aa jira jechuudha. Namni gonkumaayyuu waan kana waatu keessatti dhoffame jedhee namni shakku hin jiru jechuudha. Maaliif akkuma asirratti argaa jirtan kana sa'aatii lakkaa'aa jira jechuudha isinii galee. Amma isin haalli paaspoortii isaadhaa kan itti bantan jechuudha. Yeroo tokkoof walakkaa irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan isiniif deebi'a jechuudha. Achi booda sa'aatii jalatti guutassan bantan jechuudha akkanatti.
irratti akkanaan godhanii itti aansuudha sa'aatii isaadha akkasiin godhe haala kanaan godhe achi booda walakkaa kilik godha achi booda haala kanaan laatuun onneen na fide achi booda halluu gootanii ta'eyyama kan jechuudha haala kanaan. Egaa achi booda appiin haala kanaan isiniif banama amma haalli iccitii dhuunfaa keessaniidha waan isin malee akka namni biroodha bilbila keessan irratti argu hin barbaanne tokko as keessatti haalli itti dhufachuu dandeessan jechuudha asirratti fakkiin pilaasni jirti irratti kilikni gootan yeroo tokkoo fi yeroo haala kanaan kilikirti gootan haala kanaan waan hunda isiniif baasa jechuudha fooldarii garagaraadha akkasuma viidiyoo dhufachuu barbaadan aayidiyoo dhufachuu barbaadan suuraa dhufachuu barbaadan waan hunda yaanii wantoota garagaraa jechuudha waan faayilii keessan keessaadha dhufachuu dandeessan jechuudha fakkeenyaaf amma yoon viidiyoo dhufuu barbaade bakka amma asirratti viidiyoo yookaan kilik godha achi booda haala kanaan viidiyoo bilbila kiyyarraa naaf fida jechuudha kana keessaa viidiyoon barbaade jechuudha viidiyoo akka namni biroodha ana malee arguu hin barbaanne barbaadu tokko as keessatti dhufachuu hin danda'a jechuudha amman keessa fakkeenyaaf kana yoon dhufadhe okay achi booda kun asirratti move to kajoon jira asirratti kilik gootanii achi booda picture yookiin viidiyoo ni filattu haala kanaan dabarfattu jechuudha inni galee kun amma akkuma asirratti margaa jirtan dabarfamee jira jechuudha yoo suuraa barbaadan ammallee pilaas maaltu kilik gootanii footoo filattan jechuudha achi booda haala kanaan suuraa bilbila keessa jiru hunda isinii fida keessaa filattaniiti suuraa dhofachuu barbaadan jechuudha waan dhofachuu barbaadan kana keessa dhofachuu dandeessan jechuudha haala kanaan wanta gargaraadha jechuudha dhofachuu dandeessan jechuudha yeroo dhoffattan jechuudha wanni as keessa dhufe kun namni gonkumaayyuu isin malee banuu hin danda'u jechuudha inumaayyuu hin shakku jechuudha banuudhaa miti inumaayyuu hin shakku maaliif yoo fakkeenyaaf aappii kana keessaa baane akkamitti namni shakkuu hin dandeenye yoo jettan jechuudha fakkeenyaaf wanni kun sa'aatii fakkaata sa'aatima jedheetuma namni dhiisa jechuudha yoo irra galallee jechuudha haala kana irratti kilik godhe yoo inni jee akkuma asirratti margaa jirtan sa'aatima lakkaa jechuudha namni gonkumaayyuu shakkuu hin danda'u jechuudha yoo immoo inumaayuu shakke haalli itti banatu hin jiru jechuudha maaliif isin malee namni beeku waan hin jirreef jechuudha paaspoortii isaadha sa'aatii isin ittiin hiitan namni waan hin beekneef jechuudha isin galee kun akkuma kanatti sa'aatii lakkaa isin yeroo aappicha galtan jechuudha paaspoortii keessan yookiin sa'aatii keessan itti guutuudhaaf kan hedduu sana kilik gootan al tokkoof jechuudha achi booda irra buttan haala kanaan keenyaaf akkata seeneen turanii filatti akkasitti koonfirmii godhe amma alaatuu loon as dha'e jechuudha alaatuu akkuma sana argaa jirtan nagashee jechuudha waan as keessatti dhofadhe san hunda haala kanaan as keessatti daawwachuu danda'a jechuudha ni gala egaa daawwattootaan kiyya aappiin kun aappii ajaa'ibaati buufadhaati iccitii dhuunfaa keessanii keessatti dhuunfadhaadha barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagtinaadha barumsa biroota naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.